Walitti deebinee jirra. Har'a kan inni qabadhee deebi'ee hepatitis B vaayirasii daa'imman biratti kan jedhudha. Hepatitis B vaayirasiin daa'immanis dabalatee nama umurii kamiyyuu kan qabatudha. Haa ta'u malee daa'imman biratti akkami kan jedhu waliin haa ilaallu. Gosti vaayirasii hepatitis B jedhamu akkuma namoota gurguddoo qabu daa'immanis qabuu ni danda'a. Vaayirasiin kun dhibee tiruu fiduu kan danda'an keessaa isa tokko yoo ta'u, innis kulkulfannaa fi madaa'uu turuu geessisuun turuun keenya gahee isaa akka hin baane akka hin hojjenne godha. Namoota gurguddaa akkaataan itti qabuun beekama. Keessumaa karaa wal quunnamtii saalaadha. Mee daa'imman akkamiin qabaa kan jennu haa ilaallu. Daa'imman karaa isaan itti qabaman inni guddaan haati daa'ima tokkoo yoo gosa vaayirasii kana qabaatte karaa hidda handhuuraa gadameessa keessatti haadharraa daa'imatti darba. Isa kana inni guddaan haadharraa gara daa'imaatti gadameessa keessatti jechuudha. Karaan biroo immoo dhiiga vaayirasii kanarraa hin qulqulloofne yoo fudhatan dhiigni yoo kennameef yaalaafis haa ta'u karaa adda addaa dhiigni kennameef sun yookaan tuttuqqaa dhiigaa isaan qaban sun vaayirasii hepatitis B yoo qabaate. Garbiroon namoota vaayirasii dhiigaa isaanii keessa qabaniin yoo gudeedaman akkasumas gudeedamanii talaallii hin fudhatiin yoo hafan. Garbiroon meeshaalee qara qaban kan vaayirasiin kun itti bu'e yookaan vaayirasiin kun irra jiru kan kana fakkaatan yoo isaan muree isaanitti darbuu danda'a. Fakkeenyaaf milaaciin tokko namni hepatitis B qabu ittiin qoratee yoo of muree of dhiigsee sanaan nama biraa qeensa qore daa'ima sanatti darbuu danda'a. Haa ta'u malee inni guddaan haadha daa'imatti darba karaa gadameessaa yeroo ulfaa. Erga wanti kun daa'imman qabatee booda haadharra daa'imatti darbuunis haa ta'u karaa kamiin mallattoon agarsiisu kan akkamidha yoo jenne dhiiga keessa taa'ee turuu osoo hin hubiin mallattoo agarsiisu hin jiru. Dhiiga keessa immoo jiraachuu danda'a. Osoo tiruu hin miidhiin akkasumatti namni sun yookaan daa'imni sun qabaachuu danda'a vaayirasii kana. Erga turuu miidhee booda immoo mallattoolee kanneen akka iji gara bifa keellootti jijjiiramuu, dadhabbii qaamaa qabaachuu, hir'ina fedhii nyaataa, dhukkubbii garaa keessatti garaa isaanii gara mirgaadhaan gara oliitti isaanitti dhaga'amuu, ulfaatinni qaama isaanii irrachuu, dhiita'uu garaa fi hirribni jeeqamuu fa'aa kan kana fakkaatan ni qabaatu yoo tiruun hubame. Akkasumas sofooquu. Haguma tiruun miidhamaa deemeen carraan wanti kun cimaa deemuusaa daa'imni of wallaaluu, afaaniif dhiiguu, funyaaniif afaaniin akkasumas dhiiga qisuu. Kana malees immoo garaan bishaan kuusuu, qaamni bishaan kuusuu dhufaa deemu jechuudha. Daa'imman vaayirasii kanaan qabaman carraan fayyaa turuu isaanii gara fuulduraa akkami yookaan maali jennee ilaalle haati vaayirasii kana yoo qabaatte daa'imni yoo talaallii hin fudhatiin hafe akkuma dhalateen talaallii osoo hin fudhatiin yoo hafe haati qabaattennaan carraan gara dhibee turuu yeroo dheeraan hubamuu daa'imaa parsantaa guddaadha. Namni guddaan yoo dhibee kanaan qabame carraanni tiruu dhibamuusaa xiqqaadha. Daa'imman garuu haadharraa yoo fudhatanii dhalatan carraa tiruun isaanii miidhamu baay'ee guddaadha. Kanaaf daa'immaniif akka dhalatanii talaalliin isaaniif kennama yoo haati dhibee kana qabdi ta'e. Dhibee tiruu yeroo gabaabaaf saaxilamuun jira. Akkasumas yaalii malee erga dhibee tiruu yeroo dheeraan huban carraan tiruun isaanii gara kaanseriitti jijjiiramuu jira. Akkasumas erga umuriin ol deemeen yoo qabaman garuu hanga ta'e qaamni isaanii vaayirasii kan of keessaa loluun yookaan ofirraa ittisuun ni jira waan ta'eef carraan isaan dhibee akkasii godhachuu isaanii xiqqaadha. Kanaaf vaayirasiin hepatitis B yoo haadha daa'imatti darbe miidhaan iftu baay'ee guddaadha. Erga guddatanii booddee isa isaan qabu jechuudha. Akkamiin akka dhibeen kun daa'imman hin qabanne gochuu dandeenya kan jedhu immoo yoo ilaallu carraa yeroo ulfaa haati qabamtee daa'imni akka hin qabamne hambisuuf haati ulfaa kamiyyuu qorannoo vaayirasii kanaa gochuu qabdi. Haadholii ulfaa biyya keenya keessa jiran hundaaf buufatni fayyaa qorannoo hepatitis B ni kenna. Tolas kennama. Kun egaa sababni isaa yoo haati hepatitis B qabaatte daa'imni akka dhalateen talaallii fudhachuu waan qabuufidha. Yoo akkas ta'e daa'imni dhibee kanaan hin qabamu. Yoo haati daa'imni vaayirasii kanaa hin qabaanne immoo yeroo hordoffii ulfaa haati dhibee kana hin qabdu taanaan daa'imni talaallii seeraan akka fudhatu gochuudha. Talaallii masa daa'imman kamiifuu kennamu isaa dhalatanii torbee 6tti, torbee 10tti, torbee 14tti akkasiin kennamaa deemu sana daa'imman hunduu akka fudhatan gochuudha. Sana keessa talaalliin hepatitis B waan jiruuf. Yoo haati qabdi ta'e immoo
daa'imni akka dhalateen dabalata talaallii hepatitis B fudhata jechuudha. Haati daa'ima dhiiga ishee keessaa yoo qabaatte haati tokko yeroo ulfaa dhiiga ishee keessatti hepatitis B yoo argame tokko dhalatanii sa'a 12 gidduutti immunoglobuliniif talaalliin kennamaaf akkuma dhalatanii. Daa'imman yeroon ga'ee dhalatan dabalataan talaalli masaa daa'imman kamiif kennamu ni fudhatu torbee 6tti, torbee 10tti, torbee 14tti. Akkasumas daa'imman yeroon hin ga'in dhalatan immoo talaallii kanaan yeroo 4 fudhatu. Daa'imman namoota vaayirasiin kun irratti beekameen yookaan osoo hin beekamiin gudeedaman talaalliin vaayirasii kanaaf kennamu argachuu qabu. Nam tokko yoo ka'ee ijoollee dubaraa gudeede mucaan gudeedamte sun mana yaalaa dhalatte namichi sun hepatitis B yoo qabaate yookaan immoo yoo qabaachuuf dhiisuun isaan beekamu ta'e talaalliin kennamuufii qaba. Mucaa gudeedamte sanaaf akka dhibeen kun ishee hin qabamu. Inni gara biroon beekuu qabnu immoo daa'imni osoo hin talaalamiin hafanii erga haadharraa daa'imatti darbee dhibeen kun jechuudha. Talaallii osoo hin fudhatiin hafanii sababa adda addaan erga vaayirasii kanaan qabamanii gargaarsi godhamu maal? Bakka daa'imni qabameera dhibee kanaanii gudeedamees haa ta'u haadhaa daa'imatti darbee gargaarsa akkamii godhama yoo jenne tokko mana yaalaa geessuun qorannoo turuuf godhamu taasisuudha. Gara biroon mallattoolee dhibeen turuu yoo irratti mul'ates qorannoo gochuun cimina dhibee sanaa baraaruuf ni gargaara. Akkasumas nyaata madaalamaa kan dabalataa akka nyaatan gochuu, vaayitaaminoota gosa garaagaraa of keessaa qaban yeroo yerootti akka argatan gochuu, bakka itti yaaliin vaayirasii kanaaf kennamu geessuun ogeessi waliin mari'achuu, yeroo ammaa qorichoonni vaayirasii kanaaf kennaman sadarkaa miidhama turuu kan hir'isan jiru isa kana taasisuu. Akkasumas dabalataan wantoota turuu miidhan kan akka alkoolii, qorichoota garaagaraa ajaja hakiimaan kennamanii fi ajaja hakiimaan alaan kennaman qorichoota aadaa adda addaarraa isaan eeguu. Kana gochuun egaa cimina dhibeen kun turuu isaanii irratti fidu hir'isuu yookaan hambisuun ni danda'ama. Akka waliigalaatti yoo samaraayiz goone daa'imman karaa guddaan isaan ittiin dhibee kanaaf saaxilaman hepatitis B haadha ulfatti darbuudha. Haadharraa karaa gadameessaa fudhatu. Kanaaf kan ta'uu qabu haadholiin ulfi yeroo ulfaa hordoffii ulfaa taasisuudhaan dhibee hepatitis B qabaachuu dhiisuu isaanii qoratamu. Yoo dhibee kana qabu ta'e akka dhalataniin daa'imman isaaniif talaalliin kennamu jira. Talaallii sana kennisiisuudhaan dabalataanis talaallii daa'imman hundumaaf kennamu hordofuudha. Yoommoo yeroo ulfaa dhibee kana hin qaban ta'e daa'imni isaanii erga dhalatee booda talaallii noormaalii daa'imman hundaaf kennamu torbee 6tti, torbee 10tti, torbee 13tti akkas jedhaa sadeemu sana fudhachiisuun dhibee kanarraa akka isaan bilisa ta'an taasisuudha. Akkasumas kanneen gudeedaman kanneen karaa adda addaa dhibeen kun isaanitti darbuu danda'u ogeessa fayyaa mariisuudha. Galatoomaa turtii gaarii.